Boraarsa. Nagaa jirtu? Nagaa. Amma eessa jirra? Amboo. Amboo keessa iddoo kam jirra? Amboo keessa qabalee 01. Ashamaa akkam jirtu? Arras viidiyoo kan biraa qabannee dhufnee jirra. Viidiyoo keenya irraatiin immoo seenaa goota jabaa tokko, seenaa nama jabaa tokko sin biraan geenya. Seenaa kanarraa waan baay'ee barattu. Eega magaalaa Amboo keessatti argamnee jirra. Magaalaa Amboo keessaa immoo hoteela maqaa nama goota kanaatiin moggee keessa deemnee kastaamaroonni achi keessa jiran maamiltoonni isaa waa'ee goota kanaa maal beeku kan jedhu sin biraan geenya. Kanaaf amma dhumaatti nu wajjiniin ta'a. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqaba. Chaanaalii keenya sabskiraayib gochuun dagatina. Amma gara hoteela Daraaraa hoteelii deemaa jirra. Akkuma seenaa irratti beekamu Daraaraa Kafanii jechuun eenyudha? Daraaraa Kafanii maal gochaa ture uummata kanaaf? Daraaraa Kafanii saba kanaaf maal buusee? Akkasumas akkamitti wareegame eenyuun ajjeefame kan jedhullee amma dhumaatti sin biraan geenya. Seenaa kana sin biraan ga'uu keenya dura immoo gooti kun hoteela mataa isaatii qaba. Gara hoteelaatti. Dammaasaa. Amma eessa jirra? Daraaraa hoteelii. Daraaraa? Hoteelii. Hoteela Daraaraa jechuudha. Mee Daraaraan eenyudha? Hoteelli kun kan eenyuti? Daraaraan eenyudha? Beektaa waan beektu? Daraaraan kan daraaree argamu jechuudha. Hoteelli kun kan Daraaraa Kafaniiti. Daraaraan qabsaa'aa beekamaadha. Oromoodhas. Oromoodhas. Mee hoteela kana keessatti immoo akkam Oromummaan calaqqisee mul'ata? Daraaraan fakkaataa? Tajaajilli keessan kan waan maal fakkaata? Akka jiru tokkotti. Hin fakkaate baay'ee akkuma maqaa isaaniiti. Akka maqaa isaanii jira? Tole kan biraa seenaa Daraaraa keessaa waan beektu yoo qabaatte? Seenaa Daraaraa keessaallee baay'inaan waan hin beeku hin qabu. Qabsoo akkamii gochaa turanii? Bara kam qabsoo yoo jajjabduu hojjetanii? Akkamitti illee ajjeefamanii? Waan kana waan beektu hin qabdu baraa wajjin. Isa beekuu hin dandeenye. Galatoomii. Tole maqaa kee? Maqaan koo Wabiin jedhama. Wabii. Eessa jirra amma? Amboo. Amboo keessaa iddoo kam? Daraaraa Kafanii. Daraaraa Kafanii hoteela isaanii jechuudha. Daraaraa Kafanii keessaa ati maal hojjetta? Hoteela Daraaraa Kafanii keessaa? Fakkeenya afaan keessummeessaadha. Keessummeessaadha. Mee waa'ee Daraaraa Kafanii waan beektu xiqqoo ishee nutti himuu dandeessaa? Waa'ee Daraaraa gadi fageenyaan hin beeknu. Nu qabsaa'eeras, nu wareegameeras. Waa'ee isaa immoo nuti gadi fageenyaan qorannee bira ga'uu dandeenya. Amma waa'ee isaallee waan badaa hin beekneef kanuma hin qabannu. Bara kamii kee qabsaa'ee, bara kam dhalatee, bara kam hojii guddaa hojjetee, bara kam immoo wareegame kana waan beektu hin qabdu? Bara inni wareegame illee, bara inni dhaga'e malee, bara inni wareegame hin beeku. Galatoomii karaa fuulduraatti garuu dubbisuu qo'achuu qabna namni? Inni giddiidha. Akkam immoo hoteelli kun tajaajilli keessanii Daraaraa Kafanii egaa Oromoodha. Oromoodhaaf mirga Oromootiif qabsaa'aa ture. Nama Oromummaa irraa dhugaa ture jechuudha. Amboo keessatti yeroo baay'ee waan gurguddaa jira jechuudha tokko tokko. Akka hoteela kanaatti immoo sarviisiin keessan tajaajilli keessanii Daraaraan fakkaataa? Daraaraan ibsaa? Hin fakkaata. Daraaraan ibsaa? Hojii isaan ibsaa jechuudha. Hojiin isaas ni ibsa, qe'een isaas ni ibsa. Waan hundi isaa ni ibsa. Waan mul'atudha waan. Baay'ee galatoomii. Firoomsaa Tashooma. Firoomsaa. Eessa jirra amma? Amboo jirra. Amboo keessa iddoo kam jirra? Ammoo hoteela Daraaraa keessarraa jechuudha. Hoteela Daraaraa Kafanii jirra jechuudha. Mee waa'ee Daraaraa Kafanii waan beektu xiqqoo ishee nutti himta? Anillee hoteeluma kanaa fi isuma qofaan beeku malee seenaa isaa waan hin beeku tokko illee jiru jechuudha. Tokkoyyuu hin beektu? Asii immoo kastamariidha maamila siiteeti? Maamila yeroo maraa deddeebi'ee nan fayyadamaa jechuudha. Akka maamila tokkootti immoo akkam keessummeessuun isaanii Oromummaan itti dhaga'ama? Miira Oromummaa qabu? Haalli as keessa yeroo baay'ee namatti tola. Sababiin isaas illee bakki kun illee bakkuma gaariidha. Namni yeroo mara bakka kana yeroo dhufu haaluma namatti tolu waan dhufu baay'ee namatti tola. Bakka Amboo keessa hoteelli kun baay'ee kan filatamaa ta'e yeroo mara namni as keessa bashannanuu ta'uu filataa jechuudha. Galatoomii. Kanarraa kan hafe Daraaraan akka inni Oromoof qabsaa'aa ture waan guddaa Oromoof akka inni oolee akkas Oromoof akka inni wareegame waan tokko hin beektu jechuudha. Ani baay'een isaanii seenaa kana waan beekuudhaa baadde matoo bakka information tokko tokko waan hin dhaga'u 100% illee hin beeku. Galatoomii garuu gara fuulduraatti baruudhaaf dirqama qabdu. Galatoomii firoomsa. Tole maqaa keessan? Waaqumaa Urgeessaan jedhama. Waaqumaa Urgeessaa. Amma eessa jirra? Amboo magaalaa Amboo hoteela Daraaraa Kafanii keessa jirra. Magaalaa Amboo hoteela Daraaraa Kafanii keessa jirra jechuudha. Hoteela Daraaraa Kafanii keessaa gaheen hojii keessanii maalidha? Guyyaa guyyaa sireen kireessaa oola. Galgala immoo gara mana koon gala. Galatoomaa. Mee waa'ee Daraaraa Kafanii waan beektan, waan dhageessan, waan xiqqoo isheen nutti himtu? Obbo Daraaraa Kafanii baay'ee goota beekamoo fi baay'ee nama namaa fi yaadanidha jedhamee kan seenarraa hubadhetti
akkan namoota dhaga'uttis baay'ee nama cimoodha, baay'ee namaaf yaadu. Akkasumas illee namoota rakkatan, namoota humna hin qabne illee walitti qabaniitu gargaarsa guddaa godhaafii turanii waan jedhuun dhagahaa ture jechuudha. Ayyee seenaa qabsoo isaanii keessaa qabsoo akkam akkamii ammayyeessa gargaara bukkeetti qabsoo akkamii gochaa turanii akkasumas bara kam wareegamanii haala wareegamuu isaanii waan beektan qabdu? Bara isaallee yaadachuu yoon baadhe naannoo 80 keessa jedhee barreeffama tokko tokko akka inni argutti akkasitti barreeffama 84 waan akkasii 1984 kana argaa. Haala wareegamuu isaanii hoo? Haala wareegamuu isaanii immoo sirriitti baay'ee tattaaffii guddaa uummataa fi baay'eetuma intini jedhanuuti dadhabbii guddaa too dabarsanuuti wareegamanii waan jedhuun dhagahaa ture jechuudha. Ayyee baay'ee galatoomaa kanuma beektumee isin immoo jechuudha daraaraa kafanii dubbattaniittu. Nama Oromoof qabsaa'aa turedha. Oromoo gargaaraa turedha. Miira Oromummaa waan baay'ee gochaa turan jechuudha. Seenaa isaanii akkasidha. Mee ammoo isin immoo sarviisiin keessan tajaajilli kennaa akka hoteela kanaatti daraaraa kafanii bakka bu'aa hojii isin laachaa jirtan. Maqaasaa waamsisaa maqaasaa eegaa jirtu. Ani amma danda'amaa ta'etti waan gaarii hojjenna jenneeti yaadna. Kana caalatti immoo fooyyessinee kana caalchifnee akka kastamarii keenya seeraan qabachaa jirra. Yeroo dhufan illee waan isaan gaaffii isaan nu gaafataniif deebii isaanii deebisnaa fi kana caala immoo fooyyessinee akka sirriitti kana caala immoo cimneetti abdii qabna jenneetu fudhadha. Ayyee baay'ee galatoomaa. Isinus akka jennutti jabaadhaa hojjedhaa. Kana caalmaallee maqaa daraaraa kafanii eegdanii hojii kana caalmaa hojjechuu qabdu isinii jenna galatooma. Eshi. Tole maqaa keessan? Boraarsa. Nagaa jirtu? Nagaa. Amma eessa jirra? Amboo. Amboo keessa iddoo kam jirra? Amboo keessa qabalee 01. Okay. Iddoo amma hojii keessanii maal hojjettu? Iddoon hojii keessanii kun maalidha? Lafa nyinatiin eegaa. Okay. Hoteela daraaraa kafanii keessaa hojii eegumsaa hojjettu. Mee atoo obbo Daraaraa Kafanii maaliin beektu? Seenaa isaanii waan beektan xiqqoo nutti himaa. Seenaa isaanii waan hin beeku, waan hin beekne ani dhiyoo laga xarameef beekina hin dandeenye. Kan dur innaa jiran lafa qotanii tajaajilanii uummata wajjin bulan kanuma beeka. Waan dhageessanoo hawaasa gidduutti akkamitti jiraachaa turanii jaalalli uummata? Waan hin dhagaye keessa hin jiru. Waan dhageessan kan biraa? Itti makuudhaan danda'amu. Waan isaanii baay'ee keessa qoradhee hin beekuu fi baay'ee ani gara naasireetan ture reefu dhufe. Hin beeku baay'isee kanaafuu. Baay'ee galatoomaa. Amma narra waan hin beeku hin jiru. Hojii qonnaa guyyaa turtanii hojii qonnaa irratti nan beeka nasira ture inni. Lewwitti noo dhufuyyuu hojjaa qonnaa irra jiran. Izee dargiitu hojjaa qonnaa gabaree wajjiniin gahee wajjin jiraatanii. Saba kanaaf qabsaa'an turre? Saba kanaaf immoo gaarummaa malee yarummaa irratti hojjetee hin beeku. Gaarummaa hojjetanii beeku jechuudha? Hojjaa gaarummaa malee hojjaa yarummaa hojjetee hin beeku. Haala wareegama isaanii waan beektan hin qabdanii? Haala isaa keessatti qoradhee hin beeku. Ani naan dhagaa waan hin deemee isaan isa suttan gatee deeme. Biyya naasirratti ture dhufanii waan kana keessa waan nyaadhee beeku hin qabu. Baay'ee galatoomaa nus seenaa kana waan dubbisne irraa dokumentii gochaa irraa isinis baay'ee ulfaadha. Ani kana caalagaa waan hin beeku hin jiru. Itti dabalee biyya jiraachisaa biyya wajjin bulaa biyya jaalataa jechaa bichaa dhagayeera malee kanuma hin beekaadha. Kanarra waan isin dabaluu hin qabu. Ayyee ishee hoteelli kun immoo nyaataaf dhugaatii qabaa tajaajila adda addaa kennamiti siree qabaa. Akkamii nama keessummeessuu irratti maqaa isaanii kana eegaa jiru gaarummaa? Maalumtoo dhufe keessummaa'uu hin danda'a. Manni dhugaatis hin jira, manni bashannanaas hin jira, hin bashannanaa hin haasaa bahuu bichaan beeka. Gaarummaa jaalaan simattu jechuudha. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa. Egaa turtiin keenya kana fakkaata. Jiraattonni magaalaa Amboo waa'ee daraaraa kafanii amma beeku kan jedhu ilaalaa turreerra. Hoteela daraaraa kafanii deemnee illee namoota achi keessaa hojjetan akkasumas maamiltoota achi keessaa gaggaafachuu yaalleerra. Seenaa isaa guutummaatti namni beeku hin jiru. Warri kaan immoo sodaatu dubbachuu. Waan hundaafuu sabinaan miidhagaa yuutuubii isaa irratti waa'ee daraaraa kafanii seenaa daraaraa kafanii bifa walootiin bifa miidhagaa ta'een qindeesseera. Liinkii isaa diskiripshinii jala isinii kaa'a. Isaan deemtanii seenaa daraaraa kafanii guutummaatti bifa walootiin bifa miidhagaatiin yuutuubii sabinaan miidhagaa irraa ilaaluu dandeessu. Akkasumas dokumentiiwwan PDFiiwwan na bira jiran warri barbaadan koomenti irratti beeksisaa isiniif kan argaa. Seenaa daraaraa kafanii guutummaatti kan barreeffamee jiru dokumentii PDF na bira jiru. Amma viidiyoo kan biraadhaan walitti deebinutti nagaan tura galatoomaa.